Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9tti afaan Oromootiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo torbanitti guyyoota 3 roobii jimaataaf dilbata karaa keessan tamsa'uudha. Sagantaa keenya har'aa keessatti qophiilee adda addaa qabannee dhihaannee jirra. Hordofuuf akka isiniif ta'utti wal duraa duuba isaanii isin beeksifna. Sagantaa kana beeksisuun hanga dhumaa kan isin waliin turu aan Murataa Sabaati. Akkuma beekamu sagantaan keenya kan jalqabu oduu isin dhageessisuudhaan ta'a. Hunduu kan facaafate hammata. Kun qophii keenya oduuttaanee dhiyaatu ta'a. Lafti yoo bari'uu geessu dukkanatu hammaata mata duree jedhu jalatti immoo qophiin qophaa'e itti aansuun keessummeeffama. Xumura irratti immoo akkuma yeroo kaan isiniif dhiyeessaa ture dhimma Oromoo miidiyaalee irraa kan jedhu ta'a. Haaluma kanaan dhimma Oromoo miidiyaalee irraa har'aa keessatti marii YouTube chaaneliin miidiyaa dhaddacha Oromoo hayyoota Oromoo lama Dr. Dassuu Guyyoo fi Dannaboo Dhaqqabaa waliin geggeeffame ta'a. Marii YouTube chaanelii kana irratti geggeeffame kan mariisises Jaal Ayyaanaa Goobanaati. Marii kana keessaa kan fudhanne ammoo xumura qophii keenyaa irratti isiniif dhiyeessina. Jalqaba irraa hanga xumuraatti nu wajjin tura isiniin jecha gama oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaannetti isin ceesifna. Irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota fi hordoftoota keenya. Amma dabareen kan oduuti oduu waliin Moosisaa Nagaasati. Boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa ibsa baaseen uummattoonni godinaalee 5 fi aanaalee addaa 5 naannoo sabaaf sablammootaa fi uummattoota kibbaa keessa jiraatan keessa harki caalu filannoo naannoo kibbaa Itoophiyaa hundeessuuf guraandhala 6 taasifame deeggaruun filachuu beeksiseera. Filannoon mirga ofii ofiin murteeffachuu yookiin referendum kan godhame godinaalee 5 fi aanaalee addaa 5 keessattidha. Haa ta'u malee murteen bu'aa filannoo godina Walaayittaa keessatti godhame sababa seer dhabdummaa guddaan kan filannoo duraa fi booda uumamee fi sagalee hatuutiin wal qabatee komii waan ka'eef murtee firii filannichaa ifa taasisuu kan tursiise ta'uu himeera. Ibsaa wiixata baaseen akka ibsetti godinaalee 5 Koonsoo, Oromoo Kibbaa, Gedoo, Goofaa fi aanaalee addaa 5 Burjii, Beeskaattoo, Aalee Ammaarroo, Daraashee keessatti hundeeffamuu naannoo Itoophiyaa haaraa kana deeggaruun filataniiru. Hundeeffamuu naannichaa mormuun kan filatan keessaa inni guddaan kan Geedi'oo kan namoota 241 fi 695 keessaa 46,749 ta'anidha. Haa ta'u malee gochaan akka seera cabsuu hammaataa fi fudhatamaa buufataalee filannoo godina Walaayittaa keessatti argaman kan gaafii qofaa isaaniitti naannoo ta'uu kaasaa turan hedduu keessatti raawwatameera. Hagayyaa 2020 keessaa humnoonni nageenya naannichaa bulchaa zoonichaa Dagatoo Kumbee dabalatee namoota sochii gaafii naannummaa qindeessaa turan hidhanii ture. Akka adda dimokiraataa uummata Walaayittaatti gochaan hidhaa mormuun hiriira jiraattonni godhan irratti humnoonni nageenyaa namoota 21 ajjeesuun 18 immoo madeessaniiru. Gabaasni boordii filannoo akka jedhutti sababoota cabuu seeraa yeroo galmee fi guyyaa filannoo buufataalee filannoo tokko tokko keessatti raawwatameen walqabatee qorannoon akka godhamu kan ajaje ta'uu addeesseera. Seera filannoo fi adeemsa cabsuun hammaataan haqummaa filannichaa
godinicha gaaffii keessa galchuu buufataalee filannichaa adda addaa keessatti raawwatamu boordichi dabalee ibseera. Mallattoon filattootaa wal fakkaachuu dhabuu, haquu fi waraqaa filannoo haaraa maxxansuu, filattoonni harka dhibba bahanii filachuu, aangaa'onni naannichaa waraqaa eenyummaa guyyaa filannichaa filattootaaf raabsuunii fi kan kana fakkaatan biroo yakkoota uumaman yakkoota adda ta'an keessaa isaan muraasa ta'uu boordii filannoo ibsa baaseen gabaaseera. Godina Booranaatti lammiileen hongeen miidhaman 200,000 fi 63 ol deeggarsa argachaa hin jiran jedhame. Godina Booranaatti lammiileen hongeen miidhaman 200,000 fi 63 ol deeggarsa namoomaa argachaa kan hin jirre ta'uu bulchiinsi godinichaa beeksise. Namoota deeggarsi barbaachisu 867 keessa 604 deeggarsa argachaa kan jiran yoo ta'u, namoonni 263 ta'an garuu kanneen deeggarsa hin argannee fi deeggarsa barbaadan ta'uu bulchaan godina Booranaa obbo Jaarsoo Booruu himaniiru. Hongeen rooba waqtii 5 dhabuun mudate kanaan horsiisee bultoonni godinichaa 300,000 fi 78 ol ta'an qe'ee isaanirraa buqqa'anii giddugala buqqaatota hongee 21 keessatti deeggarsi taasifamaa fi jiraachuu himaniiru. Deeggaramtoonni giddugala Dubluqitti argaman deeggarsi dhaabbilee miti mootummaa fi dhuunfaan taasifamaa jiraatus baay'inni namoota deeggarsa barbaadanii waliin yoo ilaalamu gahaa akka hin taane himaniiru. Loowwan qabanis guutumatti hongeen dhumuu eeruun midhaan kun lubbuu namaatti akka hin ceene lammiin hundi akka tumsu gaafataniiru. Godinichitti roobni hagayyaa fi gannaa jedhamu waggaatti si'a 2 roobu waqtiilee 5 roobuu dhaabuu isaatiin hongeen mudachuun ni yaadatama. Godina Arsii Bahaa Aanaa Sirkaa keessatti kaabinoonni bilchiginnaa midhaan namaa irraa guuruun uummata daraaraa jiru. Murni qamadii alatti erginaan baatii 2 darbee uummata irraa dirqamaan bituu fi maqaa deeggarsa raayyaa ittisaa impaayiraatiin guuraa ture. Ammas qonnaan bultoota godina Arsii Bahaa maqaa deeggarsaan daraaraa jiraachuun himame. Torbee darbe kana keessa dabballoota fi milishoota ona Sirkaa gandoota baadiyyaatti bobbaasuun qonnaan bultoota irraa midhaan qamadii fi xaafii walitti qabaa turan. Midhaan walitti qaban kana gandoota baasuun magaalaa aanichaa Goobeessaatti kuusaa jiru. Midhaan ergamtoonni murna bilchiginnaa walitti qabaa jiran kana eessa geessituu maaliif nurraa guurtuu fi armaan dura kennamerraa ammas maaliif fuutu jechuun yeroo gaafatan yakkatti deebisuun maqaa hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhuun hidhuu, reebuu fi doorsisuun akka jiru maddeen saaba'ootti himaniiru. Godina Lixaa Shaggar Aanaa Jalduutti eegdonni Impaayera Itoophiyaa dargaggoo tokko ajjeesan. Eegdonni sirna Impaayera Itoophiyaa uummata Oromoo ajjeesuu, saamuu fi daraaruuf bobba'an gocha isaanii abaaramaa kan itti fufaa jiraachuun himame. Maqaa waraana bilisummaa Oromoo sakatta'uu jedhuun kutaan waraana 114ffaa Onoota Lixa Shaggar, Cobii, Gindabaratii fi Jalduu erga qubatanii ji'oota lakkoofsisaniiru. Guyyaa dheengaddaa jechuun gurraandhala 19/2023 lola ona Jalduu ganda Qarsaa Maalimaatti ta'een booda gochoota haaloo ba'iinsaa nama nagaa irratti raawwataniiru. Jiraataa ganda kanaa kan ta'e dargaggoo Baayisaa Gonfaa Tolasaa kan jedhamu sababa tokko malee mana maatii isaa keessaa baasuun balbala duratti maatiin osoo ilaalu rasaasa itti roobsuun ajjeesuu jiraataan ganda sanaa saaba'ootti himeera. Akka jiraataan kun himetti dargaggoo Baayisaa Gonfaa nama naamusa qabeessaa fi maatii isaa gargaaruun beekamuu fi hawaasa ollaa isaa biratti jaalala qabudha. Dargaggoon kun badii tokko malee waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdaa jedhamuun uummataa fi maatii isaa fuulduratti baafamee ajjeefamuun jiraatan achi dubbisne nuuf gabaaseera. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaati. Qophiilee keenya raadiyoo sagalee bilisummaa Oromoo irraa darban waliin turtii gaarii. Dhaggeeffattoota keenya kan nagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya oduu isin dhageessuun jalqabeetti fufa. Hunduu kan facaafate hammata. Mata duree qophii keenya itti aanee isiniif dhiyaatuuti. Kunooti.
hunduu kan facaafate haammata. Oolee haa bulu malee eenyuyyuu jireenya isaa keessatti kan harka isaa bu'aa hojii isaa argachuun waan hin oolle. Kan gaarii hojjete akka gaarummaa isaatti, kan yara yookaan yakka dalage akkuma hojii isaatti bu'aa isaa lakkaawwata. Wantoonni addunyaa kana irratti ta'anii darbaniif ta'aa jiran hunduu kan nama hubachiisan jireenya hawaasummaa, keessumaa siyaasa keessatti inni an jabaadha jedhee of tuulummaan yakka namarratti hojjete deebi'ee harka nama biraatti kufuu isaati. Namni kamuu kan facaafate haammata akkuma jedhamu san ennaa inni gaarii hojjete gaarii sassaabbatu, ennaa inni yakka facaase yakka haammatu argina. Akka seenaan himutti, akka mul'atuttis namni kamuu gaarii hojjete ofiif yakka yookaan badaas dalagu matuma isaatti deebi'ee akka miidhu mul'achaa ture, mul'ataas jira. Eenyu iyyuu qabeenyaa abdatee nama miidhu yoo aangoo harkaa qabu aangoo isaatti abdatee namatti roorrisuu danda'a ta'a. Miidhaan inni yeroo humnaaf carraa qabu nama irraan ga'u waan bor naman gaafachiifne ta'e itti mul'achuu danda'as. Dhugaan qabatamaan addunyaa kanarra jiru kan agarsiisuuf kan seenaanis ragaa ba'u garuu oolee haa bulu malee eenyu iyyuu kan hojii isaa osoo hin arganne hin hafu. Qawwee harkaa qabna yeroon nuuf kenne jedhanii nama miidhuun, ajjeesuuf, hidhuun akkasuma saamuun yeroof abbaa yookaan qaama yakka kana raawwatutti gaariif sirrii fakkaatus haalli martuu jijjiirame gumaan cunqurfama, dhiigni ilma namaa bakka itti dhangala'e ka'ee ni iyyata. Eenyu iyyuu akka namatti roorrisetti hin hafu. Akka nama hidhee nama ajjeeseef nama saamettis hin hafu. Abbaan irree kamuu oolee haa bulu malee akka irree uummataatiin kufuu mul'ataa ture, mul'ataas jira. Hunduu kan facaafate inumaa haammata. Abbootiin irree yeroo qawwee harkaa qaban, yeroo nama ajjeesu, hidhuuf dararuu danda'anitti gorsaaf qeeqaa hin fudhatan. Aangoo isaaniitti aduun waan dhiitu ittiin fakkaatu. Daangaa malee yakka irratti yakka dalagu. Dargiinis Haayila Sillaasee irraa barachuu hin dandeenye. Wayyaaneen EPRDF dargii irraa hin baranne. Bilxiginnaan PP'n har'as abbaa buddeena isii wayyaanee TPLF irraa barachuu hin dandeenye. Kana booda ni barataa, badiif dogongora isaa irraa ni deebi'a kan jedhus abdiin hin jiru. Bittootiin sadan darban ijaaf gurra isaanii qabatanii akka waan bara baraan jiraataniif qabsoof gaaffii sabootaa balleessuu danda'anitti herreeguun gaaga'ama guddaa qaqqabsiisanii darban. Kan ofii fedhaniif barbaadan malee daandii isaanii irraa ala kan ta'e hundatti karaa cufuun deemsa abbaa irrummaa isaanii osoo tarkaanfachiisanii xumurri isaanii salphinaan geggeessamuu ta'e. Aangoon kiiloo 4 suniif uummattootni waan isaan irkaa ba'anii ittiin fakkaanne ture. Dhuma irratti garuu waanuma facaasan haammatan. Sirni bilxiginnaa gaaffiif fedhii uummata bal'aa waan dhaggeeffatu hin fakkaatu. Deemsa isaa waggoota 5 kana keessatti isa kaan dhiisne karaa siyaasaatiin barii dhaqqabsiisee yakka raawwate seenaan osoo hin galmeessin hin darbu. Keessumaa Oromoof qabsoo isaa irratti yakkaa fi shira raawwate guyyaa isaa eeggatee tokko lamaan ol ba'ee mul'atuuf jira.
Oromoon jiruuf jireenyaan Oromiyaan goolamsa siyaasaaf waraanan takka akka bara piippii kana ta'anii hin beekan. Dhiigni qeerroof ilmaan Oromoo walii galaan aangoo barcumaa argataniin gaaffii Oromoof bakka kennuu dhabuun Oromoo irratti cubbuu olaanaa raawwatan. Karaan qabattan sirrii miti, daandiitti deebi'a. Oromoof qabsoo isaatti araarama furmaati waariinsa qabu isa kana jechuun dhaabotiin Oromoo kan akka ABO, haayyotiif beektonni Oromoo, sabboontonni Oromoo yaadaaf gorsa isaanii dhiyeessan bakka dhabsiisuun daandii badiinsaa hordofe. Aangoo qabutti gargaaramuun humna waraanaaf tika ijaarratetti abdatuun piippinis akkuma bittoota darbanii deemsa humnaaf abbaa irrummaa filachuu isaa irraa yakkoota himuun ulfaatu hedduu Oromiyaaf bakkoota dhibiitti raawwateera. Har'as kanumatti jira. Daandiin waggoota 5 kana deemaa ture sirrii miti. Mootummaa kiyyaaf biyyaafis ummattootaafis hin fayyadu jedhee dhugumaan waan daandii sirnaatti deebi'us miti. Kan mul'atus kanuma. Kanaaf bilxiginnaan waanuma facaafatte haammatuun waan hin oolle. Sireebbisaa qabatanii haga kabaddaa jiruuf jireenya kabaddaa irracha abbayyaataa hammaaraan isin hin fedhin jalaan abbayyaataa dhugaan isin hin maddisin handoodee kormataa bonaaf ganna lalisaa goraa gurraachataa ulfaadhaa jiraadhaa ji'a goobanaa ta'aa biyya hundaatti ifaa fayyaa nagaataa horaa lalisaa. Waan jettanii ree karra fedhaa damma sangat kandaa makka dhagee sangat waa'ee garaa koo keessaa meeqa eessitti odeessu. Kolol yaboorangat kolol yaboorangat tammachee tee baatutti tururuutti garaa koo ottama yeroon geessutti tamma yeroon geessutti. Dinnicha maaliif qotuun oo birraatti ba'uun malee tilmamoo maaliif gashuun oo maqaa abbaa da'uun malee. Ya jolle bandera kan at gurra ba bandera kan at gurra ba bandera ka at gurra ba bandera ka gurra ba bandera alkani buya jore ko mati ko na kore labana senu nabe ya jolle she telefo otko mali na kabe to mali na kabe Nangome matabu sen tarida na bobesen tarida na bobes Kore de debi etaka michira bunyo odide natti debi etaka michi mangudon oja jolu she telefo ya jolu she telefo Tibe kam kalonke migirike etidunke simbrike targanan chalanya chung odamnan challe sabulu Mamata ko oti ado cimatu jirang at kita manggara ko bore kormatu jirang at ko nyuko timadetan rukupi garair kan kabang kuning et gati sambake guti
dinit balba semba sapene tarba de derati wodin dinare alen eta kabba koti durin it garan ko gudaya da dubadu kaya turi sayade na gamam adgata yet safaru odina fira ko bare turkayet wakaru odgo bare filu yadam adabe lesu yada hari garati bate tamayomi tanad arba sambu kidalen et bram bukani dalen et bukani irma bora gaga wagna madalen et jaman dam wargata naftari kabat anarasman nere sang asabako man ebe sang adya jamaya lelisa sifana garu jada sifana gau jada Hordoftoota keenya ammallee hanga xumuraatti wajjin sagantaa keenya hordofaa jenna. Sagantaan keenyas akkuma itti fufetti jira. Lafti yoo bari'uu geessu dukkanatu hammaata. Qophiin keenya ittaanee dhiyaatu kanarratti waan jedhu qaba. Lafti yoo bari'uu geessu dukkanatu hammaata. Adda Bilisummaa Oromoo ABO hina jechuun shirrii fi damni murni biltsiginnaa jaallan miseensota qondaalotaa fi hoogganoota Adda Bilisummaa Oromoo hidhuun hiraarsuu abjuu gonkumaa hin dhugoomnedha. Dhaaba lafee goototaatiin utubame dhiiga jaallan kutatoo fi muratoo sabaatiin margee onnee ummata bal'aa keessatti hidda gadi jabeeffatee ijaarame miseensotaa fi hoogganoota isaa hidhuu fi hiraarsuun dadhabsiisuun gonkumaa hin danda'amu. Dhalootatu akeeka jaarmiyaa galiin gaha waan ta'eef. Addi Bilisummaa Oromoo ABO'n onnee ummata Oromoo bal'aa keessa jira. ABO abadan hidhuu hin danda'an. Addi Bilisummaa Oromoo ABO'n jaarmiyaa siyaasaa qofa osoo hin taane sirna Oromoo fi lammiileen Oromiyaa roga hundaan keessatti of arganidha. Dhaaba onnee ummata miliyoonotaa keessatti hidda gadi jabeeffate takaallaan miseensota qondaalotaa fi hoogganoota isaa hidhuun hiraarsuun hardha aangoo siyaasaa afaan qawween dhuunfattan abdachuun shira hojjettanis bor gaafatama seeraa fi seenaa jalaa akka hin baane hubadha. Addi Bilisummaa Oromoo jaarmiyaa siyaasaa nagahaan ummata isaa keessatti qabsoo geggeessaa jiru. Miseensota qondaalotaa fi hoogganoota isaa murtoo seeraa malee dabaan waggootaaf shakkamaa fi yakkamaa taasisuun hidhuun hiraarsuun dhibee garagaraaf saaxiluun wal'aansas dhoowwachuun waaqa birattis cubbuu dhala keessaniifis hiree hamtuu buris gaafatama seenaa fi seeraa jalaa kan isin hin baafne ta'u murni biltsiginnaa waan isin jalaa dhokate miti. Addi Bilisummaa Oromoo ABO'n ummata Oromoo lammiilee Oromiyaa sabaa fi sablammoota biratti dimokiraasiidha, tokkummaadha, walqixxummaadha, amanamummaadha, akeeka, kaayyoodha, jaallummaadha, irbuudha. Addi Bilisummaa Oromoo ABO'n dhaaba aadaa, seenaa, duudhaa, afaanii fi walumaa galatti eenyummaa ummata Oromoo dhabame irraa hambisee fi walqixxummaa fi dimokiraasii sabaa fi sablammootaaf wareegama ulfaataa baasaa as ga'e ta'uu addunyaan garaa gurraa qabdi. Dhaaba qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti riqicha ta'uun kudhaama seenaa ummata keessa kaayee fi dhaloota hin dabnee fi hin daddaaqne qeerroo bilisummaa Oromoo itti dhalche ummata keessaa baafnaan miseensa isaa dararuun abjuu hin dhugoomnedha. Murni hardhaan tana aangoo siyaasaa afaan qawween dhuunfatee impaayeratti daddaaqsee bulchaa jiru Oromoo akka sabaatti Oromummaa isaa yakkuun beela hongeen itti dhufteen gargaaru dhiisuun jilbeeffachiisu hidhuu qeefii qabeenyaa isaa irraa boortaan buqqisuun baqattuu kadhattuu taasisu
qabeenya isaa saamuun qe'ee isaa ibiddaan daaressu, duula irraa jalaan itti labsuun qe'ee isaa irratti rasaasaan ajjeesuu fi Oromiyaa dirree saamichaa fi jeequmsaa gochuun qubattoota meeshaa waraanaatti hidhuun Oromatti bobbaasuun daranuu onnee uummataa jabeessee dhaloota keessatti xiiqii ijaara malee hararaafamnii fi miidhaan har'a PP'n Oromoo irraan gahaa jirtu gonkumaa Oromoo hin jilbifachiisu. Dhiibbaa fi dhiittaan garmalee Oromoo fi Oromiyaa irra bubbule kun akka warqee ibiddaan qoramteetti uummata miidhame kana qoree qaree baasa malee laaffisee gabrummaaf harka hin kennachiisu. Kanaaf kan lafti yoo bari'uu geessu dukkanatu hammaata jenneef. Waan ta'eef uummanni keenya keessaa fi alaan jirtan rakkoo walxaxaa hamtuu fi ulfaattuu uummanni Oromoo baroota bulchiisa sirnoota dhufaa fi murna biltsiginnaa har'aa keessattis keessummeessaa turee fi jiru hubachuun Oromoon ofu malee wal malee fira isaa birmatuu fi isa bira dhaabbatu waan hin qabneef isa hidhameef sagalee tahaa, isa beela'eef dhangaa tahaa, isa du'e awwaalataa isa jiruuf hamilee ta'uufiin yeroon itti akeekaa fi kaayyoon saba bal'aa kanaa galii isaan ga'uuf wareegama isin irraa eeggamu kaffaltan ammaan dhaamsa yerooti. Harmee ayyaa hundaan nageessisuu fiyyaa naagdir maddaan jetti almandiyaa hagumaachuu namuu waan dandayaa lubbuu wareega kennee atitiyaa waamicha harmee ayyaa hundaan nageessisuu fiyyaa naagdir maddaan jetti almandiyaa hagumaachuu namuu waan dandayaa lubbuu wareega kennee atitiyaa. Kasola baudaan bilisa baasu harka nama hiree qabsu kan saffisu hunduu dandeettiisa abaa'ootiin nisu Oromummaa isaa namuun dakka mul'isu. Waamicha harmee ayyaa hundaan nageessisuu fiyyaa naagdir maddaan jetti almandiyaa hagumaachuu namuu waan dandayaa lubbuu wareega kennee atitiyaa. Qabeenyi dhuunfaa kee kan Oromoon taane jira bilisummaaf namni gumaachine wareega lubbuudhaa kan nuuf hin kennine waamicha harmee ayyaa hundaan nageessisuu fiyyaa naagdir maddaan jetti almandiyaa hagumaachuu namuu waan dandayaa lubbuu wareega kennee atitiyaa. Nu Oromoodha haalu beekanii arrabaan sobaa nu garboomsanii laamu arrabaa aynu goomsanii. Kan kalame keesarati simbiro barisi bosona marsi lenchicha bo
bambia muratakia siya bambia ina sagala wabonu gala aba omue murganu gala malmatakia siya bambia tatabekia siya bambia wabonu dufe ina saofe akabo sonu lagarra ofe Dhaggeeffattoota keenya amma gara qophii keenya xumuraatti isin dhiyeessinee jirra. Qophiin keenya xumuraas dhimma Oromoo miidiyaaleerraa kan jedhu ta'a. Dhimma Oromoo miidiyaaleerraa har'aa keessatti YouTube chaaneliin miidiyaa Dhaddacha Oromoo jedhu hayyoota Oromoo Dr. Dassuu Guyyoo fi Obbo Dannaboo Dhaqqabaa waliin geggeesse ta'a. Marii kana keessaa kutaan fudhannee akka itti aanutti isiniif dhiyaata nu wajjin tura. Kabajamoota dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu kuni sagantaa siyaasaaf dinagdee karaa chaanaalii Oromiyaa fi miidiyaa Dhaddacha Oromoo qophaa'ee gara keessatti darbaa jirudha. Egaa akkuma karaan dura jechaa ture yeroo yerootiin sagantaa mata duree adda addaa qabadheen hayyoota yeroo hundaammoo asirratti dhufanii yaada hawaasa keenya keessa deemaa jiruu fi qabsoo keenya garanni itti adeemuun irra jiru kan jedhamu seenaa irratti hundoofneetu marii goona yookaanis immoo yaada wal jijjiirraa egaa sagantaa kanarraati barumsa argatu jedheeni abdadhaa har'a akkuma kanaan dura asirratti yeroo darbillee torban darbee afeeree marii bal'aa yaada bal'aa nu kennaa turanii Dr. Dassuu Guyyoo fi Jaal Dannaboo Dhaqqabaa qabadheen dhiyaadhee jira. Keessumoo tokko bakka nagaatiin dhuftanii har'a mata dureen irratti mari'achuudhaaf jirru qabsoo saba Oromoo xiqqeessuun waboo abaa'oo shanee jechuun waamuun sammuun gabrummaa goobanoota haaraadha. Marii keenya har'a kanarratti xiyyeeffataa mootummaa naannoo Oromiyaa jechuun of waamanii maalirratti hundaa'uun akka isaan jedhanitti abaa'oo shanee waliin araaramuun barbaanna kan jedhan kun maalirratti hundaa'aniiti? Ilaali, amma waa'een qabsoo bilisummaa Oromoo kun dhaawata dheeraa deemee as ga'e. Yeroo as ga'e kanatti namoota xinnoorraa uummata bal'aarra ga'e. Namoota muraasatu waa'ee qabsoo kanaa keessa ture. Dur gaafa jalqaba. Namni ofiiyyuu hin beeku. Oromoo ta'uusaa iyyuu hin beeku. Maaliif akka wallaalchisutti irratti hojjetanii turan. Institushiniin sila kaasne sun. Isaan kanaan qabataniitti Oromoo baay'ee madaksanii turan. Moggaasuu jechaadha beeku. Moggaasuu ani riisarchiin koo addoopshinii irratti guddifachaa irratti hin hojjette. Namoonni tokko moggaasaa fi guddifachaa akka jechoonni kun wal jijjiiramanii fayyadaman. No, they are completely different. Akka ani qoradhetti. Jechootuma adda addaati. Hiikni isaanii illee garaagara. Moggaafatanii ilmaan Oromoo ta'anii dhalatanii sabicharraa dhalatanii garuu mataan isaanii keessisaa sooftuweeriin isaanii haardweeriin isaanii namuma ilma namaati. Sooftuweeriin keessisaa yaadni isaanii faayidaa irratti xiyyeeffatee Oromummaa otoo hin ta'in isa moggaase sanattu ilmoo godhatee guddifate. Isaan kun
keessaa afaan beeku. Ani isa kanaa isa iddee duraatti ka'anii. Bakka sanaaf immoo ergamuuf uf qopheessanii akka isaan sun jedhanitti fudhatanii jiraachuuf waan jarri sun jedhan waan godhanii fi yeroo hunda akka biriijitti itti fayyadamanii Oromootiin kolonaayiz gochaa turan yeroo dheeraaf. So kolonaayizeeshinii kana keessatti goomsuutiin, jajuutiin, aangootti laachuutiin yeroo jarri sun isaaniif hojjetan ol kaasu. Yoo jarri sun waa'ee Oromoo jicha tokko gadi balleessu. So ilmaan gobanaa kun maal gochaa jiru jettuuf Oromoon internal colonizers jedhamu jarri kun. Opereeshinii keessatti internal colonizers Oromoon hiikatti laate nama tokko Oromoo keessaa namni sun akka nama tokkootti yeroo isaatti yeroo abbaa gadaa turetti goota ture baay'ee. Oromummaa isaatti yeroo amanee ture goota jabaa lolee beeku. Kana diinni itti barteeti isa goomsitee amantaa kanaan qabatte. Afaan Amaaraatiin amantaa Ortodoksiitiin itti xaxxeeti gootuma kana akka of cabsu goote. Oromoon kana konseptuala internal colonizerii kana gobanaa jedhee kaa'e hiikasaa. Hiikni isaa jecha nama firarraa galagalee halagaaf lolee halagaa gargaaree fira cabsee uummata gabroomsee isa jedhutti kennate Oromoon. Inni kuni deemsa yeroo salphaa miti yeroo dheeraa keessa immoo isaanumti as bahanii nu ilmaan gobanaati ani bee yoo 2018 agartaniittu. Gobanaan abbaa keenya waan inni amanetti amanaa jechaan Minilikii mootii keenya sooftuweerichi inni jijjiirame bakka converted. Isaan kun waa'ee Oromoo dubbachuuf fedhas hin qabanii dandeettis hin qabanii hin barbaadanis. Maaliif isaan sana biratti fudhatamuu barbaadu. Isaan sana biratti fudhatamas argataniiru amma. Maaliif nutuyyuu Itoophiyaa ijaaree jedhanii isaan caalaa dubbachuu barbaadu. Ka gobanaa ka Amaaraa bala Amaaraa Looretti Tsaggaayee Gabramatiin. Amaara caalaa jedhee beeke. Amaarayyuu miti amma Amaarayyuu ta'a miti beeke. Hin caalaa Amaara jedhee beeke. Isaan kun akkasi Itoophiyaa nutu ijaaree Aduwaatti nutu duule. Oromoo ta'e bitan duulen. Gaafa Aduwaatti duule. He never speak about Oromo. Maal jedhee duule. Hin qaxarame. Namni sun humnaan qabame. Aqee Itoophiyaaf duule. Impaayerichaaf duule. Impaayerichaaf du'e malee. Waa'ee Oromummaa kaasnaan dhahanii isa balleessu. Hin kaasu waa'ee Oromoo. Gurgurameetiin salariif duule jechaadha qabe. He is recruit. Salariidha. Miindaaf duule. Garaaf duule jecha. Sama Oromoo garaasaa jaallataa gobanaan garaasaa jaallataa. This is another way of expressing. Wanta laal namichichi qabeenya geengochuuf aangoo argachuuf itti shoomamuuf dajjaalmaachiif ta'uraarii qanya uraarii isa jedhan sana argachuuf duule malee waa'een Oromoo keessa hin jirtu. Oromoos bakka bu'ee hin dhaqne Oromoonis hin erganne. Hin filanneeyyuu ufumasaa akka nama dhuunfaatti fudhatamee Itoophiyaa sana turse. Kanarraati ijoolleen horamaa dhufte kuni wanti ishiin guddisuu barbaaddu waama kanaati. Kanammoo ofii dubbatanii beeku. Anaan miti ani jedhe ilmaan gobanaati nuti gobanaan abbaa keenya nama miidiyaatti bahanii lallabuutti gahanii beeku. Aduwaatti nutu duure Itoophiyaa nutu tokko godhe Amaara caalaa Amaaraadhaan Looreet Tsaggaayee Gabramatiin jedhe dheela isaan kana. Isaan kun yeroo hundagaa sila dubbadheera. Ten komaandimentii keessaa hin sobuu sobiinii isa jedhu sana Ortodoksiin takka waan isaa keessa hojii keessa hin oolcheen beeku. Kana leenjise jara kana. Hin sobiinii isa sobii sobnii amansiisi gowwoomsi itti fakkeessi amma nama biyya sanaa nuuyyuu biratti barree beeku hin sobanam. Ijoolleen isaanii kun soomni hojii akka ta'etti fudhatan. So gaararraa ta'anii jechaadha beeku. Namni soobu gaararraadha. Gaararraa nama yoo adii argite adii fakkaatti. Gurraacha argite gurraacha taati. Diimaa argite diimaa ta'a. Jarri kun amala gaararraa qabu. So gaafa qabsoon bilisummaa xiichee Oromoo hundeetii qabatee as gahu gorsitoota baay'ee qabu baay'ee. Fedha impaayera sanarraa kan qabu baay'eedha.
Tokkoffaa warri impaayera sana akka sanatti walitti qabanii deemuu barbaadan jiru alarraa. Eenyu siin hin jedhu atuu beekta namni Oromoon. Humna qabu waa itti dubbannee waa goonu miti. Qabsoo keenya sumunii tokko itti kennanii hin beekan. Itti kennuus hin barbaadan. Miidhaa keenya sagalee itti kennanii hin beekan. Itti kennuus hin barbaadan. Jara kanatu impaayeritti tursiifachuu barbaada. Akkuma isheen jirtutti hin gorsu isaanis tokko. Steekholderiidha. Lammaffaa ijoollittiin itti guddatte kun ijoollee jedhan kaa'ee I'm sorry to say ijoollee jechuun ilmaan itti guddatanii jara sanaaf. Siyaasa Oromoon har'a dubbatu haasa'anii itti deemuu warra barbaadan akki Oromoon barbaadu keessa butanii warra deemuu barbaaduun kanatu har'a qabsoo bilisummaa Oromoo kana butuuf maal jedhu torbee lamatti balleessinaa jedhanii dura hin yaalan ji'a tokkotti finnaan hin yaalan laal extendi goone otuma jedhanii Oromiyaa keessa lafni guddaan lafni uummanni Oromoon keessa jiru otoo du'u, otoo rakkatu, otoo beela'u, otoo buqqa'u, otoo keessatti nama ijaaranii hattuutiin zarafsiisanii maal gaachana sirnaa'anii abaa shaneen ni jedhu koo akka orgaanaayizeshiniitti hin jiru Oromoo keessa. Jarina orgaanaayizeshin ani abaa shanee an jedhee maqaa isaa Oromoo beeksisu tokko hin jiru. Abaa shanee jedhee isaan ijaarrate isaanu kanammoo ragaan Prime Minister Chasahan iyo kana godhanii dhaggeeffadhu. Maayidha. Amaaraa shanee. Ilaa shaneen sun maal jechaadha? Geemittiin taphatanidha jecha. Dura Oromoo shanee jedheeti abaa'oo shanee ani lolaa ture. Shaneen kuni maal jecha jookerii namichichaati jechaadha. Amma immoo Amaarri shanee qaba. Mitiire? Kuni isaanimatu kireeet godhate ittiin olola oofuuf deemanidha malee orgaanaayizeshiniin abaanoo shanee jedhamee Oromoof lolu tokkoyyuu hin jiru. Yoo jiraate inni akkasii isa Oromoo lolu Oromoo ficcisiisu. Maa buqqa'uunsi uummata argiteetta. Salaalerraa ammamtu buqqa'e. Naannoo Daaraati. Aanaa Dharraarraa. Karrayyuurraa ammamtu buqqa'e. Walloorraa ammamtu buqqa'e. Horroo Guduruu Wallaggaarraa ammamtu buqqa'e. Baha Wallaggaarraa ammamtu buqqa'e. Gimbiirraa ammamtu buqqa'e. Lixa Wallaggaarraa. Karaa Dambidoolootiin Qellem Wallaggaarraa ammamtu buqqa'e. Gujiirraa ammamtu buqqa'e. Booranarraa ammamtu buqqa'e. Inni immoo beellitti dabalame. Bira buqqa'uu duwwaa miti. Beellitti dabalame. Waraanni isaaniitti dabalame. Lolli Sumaaleetti dabalame. Harargeerraa ammamtu buqqa'e. 2 million isa beeknu. Inni bakkatti galeera. Harargeerraa 2 million. Baaleerraa ammamtu buqqa'e. Saree lafni Oromoon ittiin tuqamu. Ilmaanuma kanatu hojjete miti. So amma isaanii waamicha gooneerraan jedhani tiraansfoormi gochaa jiru jarri kun. Oromoo fudhachiisuu waan barbaadan jira. Itoophiyaan biyya keetii situ ijaaree isa jedhu kanaa amantaa ortodoksii kanaan dura legitimate illee yoo ta'u baatan conventional kan ta'an political parties dhaabbilee siyaasaatiin yaalan yeroo wayyaanee Oppiidoon kan uumamte fedha wayyaanee Oromoo keessatti tarkaanfachiisuuf malee fedha Oromoo siyaasa impaayeraa keessatti deemsisuuf hin turre. Jarri sun kanuma barammadha. Mee harree yoo leenjiste amma mana baaburaa yeroo lama geessite yoo mi'aan itti feetee gara manaatti qa'e mana baaburaa geessite mi'aan itti feetee dhiisnaan koo harreen baatee manuma sii keessa. Otooti bira hin jiraati ittuma fe'ii dhiise manaan leenjisuu jedhama. Akka kanaatti warri leenji'an waa'ee araaraa waan barbaadan haasa'uu danda'u. Garuu inni qabsoo bilisummaa Oromootti jiru diip gadi fageessee ilaaluu qaba kana. Deebi'ee jarjarsii itti laachuun yeroo tokko nama gaddisiisa. Amma soshaalii connected warra ta'antu garasiif garanaas warra hojjetantu jira waan ta'eef inni kun carefully ilaalamuu qaba. Abaa shaneen jedhamu bakka hin jirretti woboon deebii laachuuf hin qabu. Because kana taanaan mootummaan sun inni jedhu wajjin hojjechaa jirta jecha isaantu ijaare abaa shaneen jedhamu ijaarsa isaaniiti. Deebii isaan haasa'anitti daatta taanaan you recognize maqicha maqaan koo waan kanaa amma yoonatti Oromoo keessatti
Dhaabni siyaasa abaa shanee ofiin je'ee maqaa of baasee beeku hin jiru. Han dubbatee beekus hin jiru. Ani kana dheessee Oromoonis kan fudhate hin jiru abaa shanee kan jedhu Oromoonis hin fudhanne kan uummanni Oromoo lolachaa jiru woboo faana lolaa jira. Kanadha hannuma Oromoon qabu. So araara goonaan jedhan waa'ee Tigraay irratti ta'an arganiiru. Dafaati kana godhaa isa jedhu gorsitootatu akka kanaatti dubbachiisa malee onneerraas miti waan hojiirras ooluu danda'u miti. Baay'ee wanta ulfaataa wal xaxaa qabaa isa jedhu famanaan dheeressee. Baay'ee haa ta'u itti gaaffii baay'ee qabaa. Gara jaalladha boottinni ce'aa kana itti akka jaalladha boottillee kana baay'ee gootee wanni gootuun nu barbaada. Dasuun bareeda godhee kaa'eera. Wanta inni jedhu kan saatii miti. Basically yoo ilaalle. Goobantoonni maalitti jiru isa jalqaba irratti jettanii fi waan gooftonni isaanii isaan ajajanitti raawwachuutti jiran jarri kun. Waan Abiy Ahmed godhi jedhee godhaara malee after all mata booyyeen kun waan ofii isaatii uumee yookaan dhimmamee dubbatee iyyuu miti tokko. Lammaffaa structurally yoo ilaalle waraanni kan godhamaa jiru Itoophiyaa fi Oromoo jidduutti. Kan wal waraanaa jiru Itoophiyaa fi Oromoodha. Jarri kun ammoo amma wanni isaanii gartee kana takkaa Oromoo kana lafarraa findhaa jedhanii labsan. Bishaanicha gogsinaa jedhanii labsan. Bishaanichi goguu dide. Qurxummiilleen caalaa wal hore. Amma ammoo mee akkam goonee tooftaa biraa yaalla ka jedhu kan isaan yaalaa jiran. Amma Abiy Ahmed mata booyyeedhaan gadi bahi kan dubbadhu inni akkas jedhee ajajatti kennee fi takkaa'uu jira miti inni dubbateera bari short memory jedhee uummata arrabseera. Uummanni waan waa yaadatu itti fakkaatu. Warra yoo bakka isaa danda'ametti mata booyyeefa fayyadamaa bakka isaa danda'ametti girrisaan hin jiraa beeka cadhiseetuma waanuma jedhame jala girrisu kan inni itti fayyadama. Fakkeenya tokko isinii kenna yeroo bara 2018 lammafaatii Abiyyi faa Asmaraa dhaqanii akka dhaabni jarjattiidhaan waa murteessuuf irra deddeemanii eenyu jedhan sanii girrisaan amma lafa dhiphisu kun maal jedhaa ture? Maal akkamitti dida abaawoon akkamitti dida woboon galuu maal ilmaan abbaa tokkooti miti eenyutu eenyuun kadhate jedhan. Ammas kan isaan taphachuuf barbaadaa jiranii akka waan waraanni kan wal waraanaa jiru Oromootu wal waraanaara jedhanii sagaagaltoonni siyaasaa akka Jawaar faa akka Leencoo Lataa faa kun bubbisanii jiraamte. Isa sana momentumii akka argatu gochuuf ila kunoo mootummaan Oromiyaatu gadi ba'ee tokkoffaa recognize iyyuu hin goone akka duratti dassuun jedhe. Abaaboo shanee dhaabni jedhamu hin jiru. Aayizar adda bilisummaa Oromooti. Adda bilisummaa Oromoo Finfinnee jira. Mana hidhaa keessa jira. Yookaan waraanni bilisummaa Oromoo waraanutti jira. Utuma ta'ee illee aangoon inni qabaachuu danda'u. Structurally yoo ilaalle. Mootummaan federaalaa gawaamicha kana haa dhiyeessu jedhee mootummaa federaalaa dhiibuu. Yoo genuinely waa'ee saba kanaatiif yaada yoo ta'e. Yookaan ammoo kaayyoon adda bilisummaa Oromoo kan waraanni bilisummaa Oromootis falmataa fi jiru uummanni Oromoo hiree ufiin akka murteeffatuuf waanuma heera mootummaa irra jiru jechaadha. Silaa utuu ta'ee namni kun mata booyyeenii fi warri isatti naanna'anii isa jala girrisan kunniin Oromoo ta'anii Oromummaan itti dhaga'ama ta'e mee waan kana karaa nagayaatiin finda. Referendamiin haa waamamu. Keeyyatti 39ffaan hojiirra haa kaa'amu. Strike haa godhamu mee
yoollee haqa qabna yoo jedhan uummanni Oromoo of course Oromoo fi referendumiin arrabsuudha. Oromoon gabrummaa filattamoo walabummaa filatta jedhanii Oromoo gaafachuudha. Garuu waan addunyaan require gootu Oromoon maal akka barbaadu bar agarsiifateera. Aannolee irratti agarsiiseera maal akka filatu calanqoo irratti agarsiiseera imbaaboo irratti agarsiiseera. Dhala Oromoo dhakkaa oltu itti dhume aspiraashiniin Oromoo maal akka ta'e agarsiiseera. Haa ta'uuti Itoophiyaalleen ergasii as ijaaramte. Kanaaf amma haala walabummaa jechuun legal entity ta'anii tarree biyyoota addunyaa dhaabbachuudha. Biyyooti addunyaa ammoo seeratuma tan qabanii seeratuma tan san keessaa minimum requirement referendumiidha. Kanaaf mee referendumiin qophaa'ee uummanni Oromoo haa murteessuu jechuutu irra ture mata booyyeen fa'a. Utuu sabaaf kan yaadan ta'e. Amma kun waan sammuu isaaniitiif hojjeta. Abiyyi Ahmad ololuma duratti isiniin jedhe sagaagaltoonni siyaasaa Oromootu Oromoo waraanaadha isa jedhu san propaageet godhachuu barbaadaniiti ka mata booyyeedhaan gadi bahi kana labsi jedhaniin. Wanni guddaa Oromoon hubachuu qabu jedhee yaada. Amma maraammartoo siyaasaa keessaa maraammartoon siyaasaa kun bakka tokkotti cabuu qaba. Amma araara inni jedhee mata booyyeen dubbatu kuni takkaayuu ila yeroo garagaraatti ajandaa garagaraa gadi fuudhanii akka irratti uummanni batattisu godhuu barbaadan. Ilaali ka ortodoksii kana takkaa akka irratti uummanni batattisu godhanii yeroo kaan ammoo waraana gara kaabaatii kana lafarraa fixuu qabna jedhanii hin taane san ajandaa waan nu quuqu ajandaa hin godhannu. Ajandaa isaantu uumee nutti kenna. Silaa yeroo akkas takkaayu haa gabaafadhu. Takkaayu ajandaa godhachuu barbaadaniiti. Lammaffaa dhiibbaanis isaan irra seenee ta'uu danda'a. Sababa kamiifuu haa godhani garuu uummanni Oromoo wanni irratti dammaqee uf eeggachuu qabu. Maaliifi jalqabumaayyuu ijoolleen tiyya maaliif qawwee fudhattee bosona keessa jirtii ka jedhu san yeroo hunda sammuu keessaa qabaachuu ture. Waan amma isaan oofan kana yeroo jalqabaatii miti. Haile Sillaaseen illee yaaleera bara. Haile Sillaaseen yeroo san ofii isaatiiyyuu aangoo hin qabu. Biritintu impaayirattii bulchaa ture. Bakka aangoo itti hin qabne sanitti Royal Air Force irraa humna xayyaaraa fuudhee baalitti Oromoo rukute. Waa guutuufaa balleessee. Yaaliin isaanii godhin hin jiru. Haile Sillaaseen hin kufe. Oromootu kuffise Haile Sillaaseen. Sirni jijjiirame sirna kamtu dhufe? Dargiin dhufe. Dargiin maal godhaa bahe? Oromoo nyaataa Oromoo ajjeesaa bahe. Yeroo kaan ammoo Oromooliin mari'adhaa jedhaate jechaadha. Dargilleen hin kufe sirni sun hin jijjiirame. Silaa rakkinni sirni irra ta'e. Gaafa Haile Sillaaseen kufu Itoophiyaan fayyaa argattee fayyaa taatee Oromoolleen fayyaa ta'a jechaadha. Sirnichi rakkinni sirnicha osoo hin ta'in Itoophiyaatu rakkina ture waan ta'eef Haile Sillaaseen kufee Oromoon ajjeefamuu itti mafuuf. Dargilleen sanuma godhaa ture. Warri TPLF OPDO illee kanuma godhaa ture. Gaafa itti dhiphe warri TPLF OPDO bari yeroo meeqaa abaa'oo wajjin mari'annaa jedhaa turan. Abaa'oo wajjin marii godhaa turre jedhan. Takka turanii ammoo abaa'oo findheerraa jedhan. Takka turanii ammoo abaa'oo torban lama keessatti findhaa jedhan. Agartee ajandaa kireeet godhaa achi uummatatti achi as darbu waan barbaadaniif. Uummanni akka waan ijoo san hin yaanne waan barbaadaniif. Uummata sammuu afaan faajjii uummatatti naquuf kana godhan. Kanaaf uummanni kiyyoo isaan kaanii fi kufuu hin qabu yookaan girrisaa kanniin dhaga'ee sagaagaltoota siyaasaa kanniin dhaga'ee maal jedhee uummanni Oromoo amma bareera jedhee yaada. Vicious circlein sun cabee namoonni har'a mana hidhaa keessatti dararramaaran warra yeroo jalqabaatiif hidhamanii miti. Abbaa kiyya akka fakkeenyaatitti fudhachuun hin danda'amu. Yeroo jalqabaatiif miti kan hidhan. Haile Sillaasee keessatti, Dargii keessatti, TPLF OPDO keessatti Abiy kun maal agarsiisa? Rakkina reejimii tokkoo yookaan rakkina sirna mootummaa tokkoo osoo hin ta'in rakkinichi waraabessa Itoophiyaa jedhamu kanatu madda rakkinaati.
kana ofirraa rukutuu fi ijoolleen tiyya qawwee fudhattee bosona seenteetti. Isa jedhu san irraa ija kaafachuun irraa hin qabu manni. Okay, araara jedhanii yoo araarri kun genuinely yoo Itoophiyaan araara hin feeti yoo ta'e Itoophiyaa haga ammaa wanni godhaa jirtu isa kaan akkuma duratti isiniin jedha abbootii gadaa gadi guuranii ajjeesanii daa'imman dirooniidhaan rasaasatti roobsisanii fixanii kaan beelaan fixaa jiranii by the way beela amma Oromiyaa keessatti nama lafarraa fixaa jiru kanaaf itti gaafatamaa akka ta'u mootummaa Itoophiyaatu itti gaafatamummaa qaba. Nyaata argachuun mirga namoomaati. Akka uummanni nyaata hin arganne ka godhaa jiru hongee maalii miti. Mootummaa Itoophiyaatu itti gaafatama. Utuu uummanni achitti dhumaa jiru qamadii ekspoortii godhaarra jedha bare. So uummanni kana irratti dammaquu qaba. Yoo araaratu barbaachisa ta'e proceedurally haalli ittiin deemamu ni jiraami. Itoophiyaan bakka qaamni sadaffaan jirutti waraanni bilisummaa Oromoo diraamaan yeroo garaagaraa irratti hojjetameera. Bara 2018 argine wanti ta'ame. Amma booda'anii waraanni bilisummaa Oromoo waan mata booyyeen jedhamu dhaga'ee isaaf deebii kennaa waan akkasii waan inni tapha siyaasaa qumaara siyaasaa isaan taphatanii fi deebii kennuu osoo hin ta'in yoo Itoophiyaan DNA Itoophiyaa keessa nagaa onni jedhame hin jiru garuu dhiibbaan irra jiraatu press godheeni mee waan kana gara nagaatti deemna yoo jedhani Itoophiyaatu waamicha godhutu irra ture. Isa gooti yoo ta'e uummanni Oromoo itti dammaqee nu jechuu qabu dogongora amma ammaatti raawwatame irraa barnoota fudhachuun barbaachisa. Rakkinni Oromoo kuuwwan ilama waa'ee mallattoo rakkinaa odeessaa oolla yeroo baay'ee nama ajjeesaaranii buqqisuu hidhuu dararuu kunniin Itoophiyaa eegsisuuf waan jarri godhaa jiran. Oromootu lakkii ani bilisummaa barbaada walabummaa kiyya bakkatti deeffadha waan jedheef isa kana ukkaamsuuf Itoophiyaa waraana banteetti. Kanaaf yoo nagaa barbaadde Itoophiyaan qawwee kiyya lafa kaa referendamiin haa qopheeffamu karaa nagaatiin furmaata finnaa yoo jedhame jechaadha. Referendamiin haa qopheeffamu referendamiin qopheeffamee uummanni Oromoo wanna itti fakkaatu mirga namoomaa sadarkaa addunyaatti fudhatame kana hojiitti haa hiiksifatu. Utuu jedhame waan afaan nagaa jedha. Kanaa achi kaan uummanni waan jarri yeroo garagaraatitti ajandaa Abiyyi fa'aa Ahmad fa'aatitti kennanii mata booyyeen fa'aati achi gadi ba'anii bulgaafatan kanaan takka afaan faajja'uu hin qabu. Waan godhaaru jabeessee itti fufuu qaba jedhee yaadaan dhugaa dubbachuuf. Egaan dhaggeeffattoota keenya jalqabarraa hanga xumuraatti wajjin taatanii sagantaa keenya waan hordoftaniif guddoo galatoomaa. Sagantaa itti aanuun hanga walitti deemnutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof.